Nama kana jechuun waaqumatu Itoophiyaafis Oromoofis kennee sadarkaa jedhee yaaduutti ga'een turan. Burjaajoftee galte. Ay Oromoo jechuun maal jechuudha kana? Waan kana argee jira jechuudha namni. Achi hedduutti yeroo sadii yaaliin ajjeechaan irra godha. Gaafiif deebii Taayyee kana keessaa waa afurtu sirrii addanaaf bahe. Lammaa Taayyee paartii Bilisiginnaa Abiyyi Ahmad. Waa afran kana sirriitti addanaaf bahe. Taayyeen as keessatti dhaammannaallee sheenaallee tariyoon gartee kana booda waan ta'ullee hin beeku jechuudhaan illee dhaammate. Miyaga tokko viidiyoo isaa waliin dhageeffannaa afgaafii inni miidiyaa Horri jedhamu waliin kan Dr. Ittaanaa Habtee waliin godhe keessatti jechuudha. Ana Abduu Moobaala Biraahi bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Taayyee danda'a hidhaa yeroo lammataa tagartee amma yeroo gadaa badhaadhina keessa amma yeroo lammataatiif hidhamee tana booda tana keessa ni dhaammate jechuun ni danda'ama. Jechuun gaafa duraa sanammaa tasuma gartee qabamee hidhame hatta hidhamuun isaa suniyyuu namoota hedduudhaaf hin liqinfamne jechuun warruma gartee inni isaaf hojjetutu nama itti qoosaa turee fi kan itti gammadellee hedduutu ture jechuudha. Garuu amma hidhaa gartee yeroo lammataa kana keessatti yeroo gartee hidhamuudhaaf torbaan tokko akkas gahu natti fakkaata. Haga gartee hatta guyyama hidhamuu deemu sanillee Itoon Foorum waliin gaafiif deebii godhee hadaraa isa kana qilleensara naa oolcha akka burjaajiin tokkolleen hin godhamne haggaamii akkanatti godhamaa jira information akkanatti gartee nagayaatiin jira jechuudhaan achirra dabarfatee jechuudha. Miidiyaa hordoftoota hedduu qabu yeroo antara Itoophiyaa keessaa tokkoffaadha. Kaachirraa fi ammas OMN waliin illee gaafiif deebii godhatee dhaammatee kaate jechuudha. Akkasuma Horni waliin ammoo seenaa isaa guutuu seenaa jireenya isaatii fi seenaa gartee qabsoo inni keessa dabarsee kan gaafa wayyaanee irraa kan haga ammaatitti dabarsee guutuu isaa kan irratti lafa kaa'edha. Anas keessatti tokko Lammaa Magarsaa haga duraan jaaladhu sanirraa xiqqashoo gadiin buuse akka nama dhuunfaatti jechuudha. Gadiin buuse jaalala isaaf qabu san jechuudha. Sirrittiin hubadhe Lammaan akka gartee dadhabina guddaa akka inni qabu sirrittiin hubadhe akka nama tokkotti yaada kiyya kan jechaatiin jiru. Gaafiif deebii isaa kana keessatti akka seenaa hin qabnetti waan isa keessa jiru dhugaa fi waan isatti fakkaate waan dabarsee fi haala irra keessa jiruu fi hegeree fuula dura waan yaaduu fi waan hunda lafa kaa'eeti deeme waan ta'eef. Yoo Dr. Lammaanis gaafa san wanna VOA irra dhageenye jirra. Informalii oduu deemu malee waltajjii irratti walgeenya irra kun kana sababa kanaaf faayidaa uummata keenya cabsaa. Sababa kanaaf boru rakkoo dhalaa ka jedhu fuulaa fuulatti hin fidne honestly speaking tokko rakkoon isa. Achi immoo wanni gadhiifame maalinni namichi gaafas looretii nageenyati. Wanni inni goggodhe hidhamaa gadhiisuu wal qabatee maaliif wal qabatee Eertiraa araarsuu wal qabatee maaliif wal qabatee wanni nu laalaa turre waanuma gurguddaadha. Hoggaa laaltu jechuudha. So maqaan akka malee roobee fi zen amma namoonni faallaa isaatu dubbatan kuni waan kana itti naafanii an jedhu immoo keessa dhufattu. Waan kun ta'innaayii jennee irra nuuf hoggas. So kanarraa kaanetti Bilisiginnaa seena. Bakki bade maal? Anammas Bilisiginnaa ijaaramuu isaa odoo hin ta'in sababni inni ijaarameef waan nutti himame san hin turre. Wanni nutti himame sun ittiin qalbii nu hawwachuu fi kaayoon qabatamaatti immoo godhamee fi aangoo guuree nama tokko harkatti galchee namichi biyyattii ooruu mataa ofii godhatee bakka barbaade kooriidarii dhaabaa bakka barbaade qofforee facaasaa bakka barbaade bishaan obaasaa bakka barbaade immoo aduutti baasaa sadarkaa sanitti ofii isaati nam tokkichi akka ittiin taphatu. Kaayoon tureessa jechuudha. Inni immoo nuun gal waan barreeffame san amanne kanan arginu. Waa'ee Lammaa kanarratti bal'inaan irraa dubbate inni amma jalqaba irratti kan inni kaase kana. Akkuma nuyi miidiyaa irratti arge jechuudha Taayyeenis. Jechuun akka Taayyee kana dhiibbaa godhillee hin qabu. Hatta walgahii koree carraa aangoo qabuu sanitti fayyadamee wanti kun sirrii miti kun godhamuu hin qabu kun godhamuu qaba waan jedhullee dhiibbaa hin goone jechuudha. Waliin jirraa nuti gartee fakkeenyaaf taateen akkanaa kun yeroo gartee hususii wantoonni akkanaa kun yeroo dhagahamutti Lammaanu isumaa kakatu agarree jedhee fakkeenyaaf asirratti amma isumaa kakatu agarree jedhee federaalaa shuumame yeroo Oromiyaa irraa ka'u shukshuktaan fonqolchata irra godhame ka jedhu dhageenne yeroo kun akkamitti haa jennee nuti namoota hedduu wajjin dubbannee kan agartee sirrii mi jennee warri koree keessa jiru jechuudha. Mormuuf yeroo jennu isumaa kakatu arginee jedhe. Akkasuma ammoo Lammaan VOA irratti akkuma waliin dhageenne san akkuma nuti dhageenne san VOA irratti anillee achirra dhagaye malee lafarratti isaa wanni kun sirrii mi jedhee yookiin achirratti mormee akka karoora kaayoo addaa qabu yookiin wanni godhamaa jiru akka sirrii hin ta'in yookiin akka gartee amma paartii ODP'titti wanni sun akka sirrii hin ta'in akka gartee miseensa tokkootitti isaa mormuun agarra jedhe. Akkuma har'a callisee kana callisee jechuudha gaafa sanis amman tarayyuu callisee fakkeenyaaf
akkuma hara callisee kana jallise jechuun jalqaba wal amanuun ammallee maal jedha asirratti fakkeenyaaf ani kan ittiin amane Dr. Abiyyiidhaan dhuunfatti hin beeku jedhe. Inni guyyaa keessaa kan itti dabalame dhuunfatti hin beeku jedhe. Nuti lammaaf dura laalle jedhe. Lammaan ammoo isa jechuun ana jechuudha. Ifatti lammaa waliin taa'ee dubbadhee isin nama lamaa warri amma fuula dura jirtan yoo isin jidduu rakkinni dhufee gufaatii Oromoo guutuu ta'uu danda'a. Gufaatii paartii kana guutuu ta'uu danda'a. Jennee gaafannee ana jechuun isa jechuudha. Lammaa jechuun Abiy jechuudha. Abiy jechuun lammaa jechuudha. Ta isaan irratti dhiisaa jedhee akkasiin dubbatee jedhe. Inni isa amanee akkas nuun jedhe nutillee ammoo lammaa amannee akkasiin itti deemna jedhe. Tagar ammoo gartee paartii badhaadhina amanu waan achirratti jedhamee akkaataa itti waadaa seename sallaallee wanni katabame jedhame sunii fi wanni katabamee fi akkasuma gartee hojiitti yeroo seennu hojiidhaan wal adda tahee jedhe. Kanatti aansee ammoo yeroon an gartee badhaadhina irraa abdii itti muradhe jedhe kan inni dubbate. Bara 2014 ajjeechaa abbootii gadaa Karrayyuu booda gaafas teenyee waliin teenyee walaasofne waan inni yaadullee waan inni ta'ellee gaafasan arge. Namni waan baay'ee waan jedhu laalatu siifu takkee barreeffamu mataayee maxxansu kanaa'u isa barreessee itti kennaa isa ergataa namni jedhu. Wanni sun kijiba. Bilbila guyyaa lama naa bilbilee beeka. Hagamuma kana turre keessatti. Kanaan achi fuulaa wajjin wal arginee hin beeknu. Wanni ani yaade maal? Waan kana qabsoofnee wajjin dhufne. Yaanni barreeffame immoo kana. Yaanni kun immoo raawwatame biyya kanaa fi miti Afrikaaf hun ta'a. Agan agaletti jechuufi akka yaadati. So bakka hin jirutti waan irraa eegamu hojjechuun qabaa jedheetan ani communicationii paartiin ture. So waan kana sirriitti gattaa'ee qayyabadhee akka namni hubatuuf immoo communicate gochuun irra ture. Communicate godhee akkasitti dubbadhe. Dhuguman humnatti baasee argite namaanillee gaafa wal lolu nama baay'eedhaan wal lolee jira. Mee nama badhaadhina hunda galeessa jibbu. Ani ammoo inni sun anaa dhuga badhaadhina hunda galeessa. Kan nagaa of keessaa qabu, kan jaalala of keessaa qabu, kan araara of keessaa qabu, kan bilisummaa hammate, kan walqixxummaa hammate, kan misooma roga qabu. Badhaadhina kan yaadni kan kun hin ta'u namni gaafa siin jedhu hin maraatee namni kun jechuun keenya fuudhee. Jechuun yaadicha qofa kophaatti baaftee ilaala. Akkaataan itti namaa waliin bu'aa turrellee maaliif namni waan kana diidaa ani sanuman beeka. Baagiraawundii amma jennu kan namichi keessa dhufe kan namichi waan kan kanaan hin beeku. Argeetu namni kun akkam yaada. Ajaduun arginu waan an godhuu qabu bakka irra jiru kanarratti achirratti effektiivli hojjechuun qabu. Qoonni kiyya communicate gochuun yaadni barreeffamee as jira. Waan kana immoo hubachiisuun gahee kiyya. Jedheetan kana godhu. Duubarraa gidiraa xaxamu. Duubarraa daba jiru kan qabu. Kanarraa ka'eeti jechuu kiyya. Nama kana jechuun waaqumatu Itoophiyaafis Oromoofis kennee sadarkaa jedhee yaaduutti ga'een turan. Amaan isa beekee miti. Yookaan immoo faayidaa wayii anaa godhaa miti. Wanni inni dubbatu, wanni inni barreessee immoo lafa godhe kun gaafan sallaalu bakka rakkoon biyya kanaa yaada kanaan ni hiikkata. Biyya kanaa amma hin darbaa ka jedhu ka'an yaadaa ture. Oolee bulee garuu maalan arge. Namni kuni tokko riyaalitiin barbaadu. Jechuun booda yaa marii keessas maal. Dhugaa dubbachuuf kana duraan waan nu qofti akkas taane si'a waan uummanni qoftiin akkas ta'ee si'a gaafa Dr. Abiyyi garaan gootiin dhufu bara 2018 san yoo xiqqaate kana booda gartee Itoophiyaa keessatti Oromoon maqaa Oromootiin Oromoon maqaa gartee yookiin sabboonummaatiin maqaa gartee garee akkasii deeggara jedhuun hidhaan ajjeechaan sodaachisaan ana malee yookiin garee akkasii deeggara ebaluu garee akkasii waan akkaataa gartee dura keessa as dabarree kan yeroo dheeraa gartee garagaraatiin godhamaatiin ture gartee waan akkaataa gaafa wayyaanee oonag jedhamee abbaa barbaadan hidhuu ajjeesuu adamsuu ari'uu ebaluu deeggarte kunni dhaabbata Oromoo gartee saba bal'aa keessaa as dhufee namni kuni kana booda Oromoon hidhamu ajjeefamu wanni jedhamu suni ni dhaabbatti ka jedhu nu hundatu akkas namni hundi bakka hundaa ililcheeti beekee kaa gaafa san harka dha'ee miree warrummaan keessa jiru illee amma taayyeen fakkeenyaaf sheenaa isatti dhagahame barammaa fakkeenyaaf ifa godhee haala keessa jiru kalee kana keessan dabre kanaan natti fakkaate jedhee yeroo inni haasawu ufumaan keessatti arge jechuudha. Adaa warrummaan siyaasaatis akkuma nu hiisan ta'anii kaniin isaanirraa abdii muradhe gaafa gartee warra abbootii gadaa Karrayyuu gaafa ajjeefaman sani jedhe. Gaafa san akkana kunoo akkana jedheeti itti haasa'ee jedhe. Gaafa kana miirri isaa keessa tokkollee rifaatuuf yookiin wanni namaas tokkollee irratti dhagarree jedhe Abiyyi irratti. Inumaa eegaan gartee jedheen booda Shimallisiin na jalaan tuqini jechuun yeroo inni fakkeenyaaf warra ati gartee Oromiyaa bulchaa jiru warra ati Oromiyaa irratti muddee akkana gartee nama ficcisiisaa jira Oromiyaa keessatti yeroo jedheen Shimallisiin na jalaan tuqini mootummaan pirezidaantii akka isaa ganaallee hin argadhu inni pirezidaantii gaariidha isa na jalaan tuqini
naan jedhee miira isaa keessatti waa rifannootaa fi wannummaan kun akka waan taatee gartee waa takka hin ta'inii tokkootitti ilaalee yeroo inni dubbatee maal akka inni ta'e gaafa kanaan hubadhee abdii irraa muradhee jedhe. Duuba gaafni isarraati eegdota kaasanillee gaafa kanaa jechuudha. Kanaafuu ani gartee gaafa kana akkanaan subamee gaafa hayyoota faarratti duulu sadii paartii kana keessaan kanatu hojjetamuuf deema as keessaan uummata kiyyaa faayidaa fida jedhee malee as keessaa dhuunfaadhaan faayidaa nan argadhe jiru. Garaalli nama nyaataa fayyaalummaa isaaf amma isaa fi lammaanis fayyaalummaa oromummaa saniin shawwadamanii Abiyyi ammoo gaafuma san irraa jalqabumarraa jechuudha. Waa'ee oromummaa yookiin gartee amanuu jaala qabsootii minaamin waan jedhu san dhiisee uf ijaaruu irratti tarkaanfate akkaataa itti amanuu irratti uf ijaaruu irratti xiyyeeffate jechuudha Abiyyi. Duuba kanaafuu Abiyyi akkasi jara zeeroodhaan baase jarri osoo nama siyaasaa ta'aniyyuu fayyaalummaa yaani obbolummaa jaala qabsoo wal amanuu maal jedhamu san gartee haala akkasii saniin akkasiin shawwadaman natti fakkaata akkaataa amma itti taayeen as keessaa itti ibsatetti kara biraatiin ammoo jedhe taayeen amma wal amantummaa gartee oromummaa caalallee haasawa isaa san dhugumaan hojiitti hiikama jenneeti san furanne jedhe. Boodarratti wanni an argee wantummaan haasaamuu fi wanni hojiidhaan godhamu guutumattuu adda ta'uudhaan hubadhee jedhe. Oolee bulee garuu maalan arge? Namni kuni tokko riyaalitiin barbaadu jechuun booda yaa marii keessas maalis koree giddu galeessaa bilisiginnaas taane riyaalitiin barbaadu waan abjuu wayii odeessa waan asiin jiru lafaan walitti hin jiru lafa nu irra jiru tanaan argite koreen giddu galeessaa gaafa wal gahu wanni karoorfanne maali achi keessaa maal raawwanne wanni nu jalaa harca'e immoo maalinni maalirraa ka'ee harca'e hanqinni keenya maali wanni immoo sirriitti hojjenne maali maalirratti kaapitaalaayiz goona boruuf maal sirreessina ka jedhu gamaggamuu qabu takkaa waan kana goonee hin beeknu waanuma isiin jedhu qofa dhagaa jedhee every time koreen giddu galeessaa ji'a jaajaa eegee sanadiin addaa ka riyaaliitiidhaan waliin qabanne qophaa'eet yookaan kakaffitaa wada maalii jedhaa yookaan qa'idaa wada mindaa jedhaa fatanaa wada liidinaa jedhaa waan adda addaa sanadii akkanumaan taa'ee barreessee waan kana sitti sanadiin dubbiftaa erga dubbiftee booda immoo pirezenteeshinii waan kanaa waliin qabanne immoo biraa immoo pirezentisii godhu. Pirezenteeshinii kana booda immoo garee gareedhaan garee afuritti qoodamu koreen giddu galeessaa kun hin mari'atu. Erga marii kana fixe immoo konkuluuzinii mariidhaanis sanadiidhaanis maaliinis waliin qabanne konkuluuzinii biraa immoo si kenna. Burjaajoftee galte. Lafarratti isa gartee mari'atanii waa hojjetan maal osoo hin taane isa yeroo magartee asirratti haasamu kakaffitaa wada maalii ka gartee maalii wada maalii jedhamu amma yeroo walgahii paartiin badhaadhinaa qabu irratti gartee dubbatamuuti liiviidhaan agarru kana kanuma jechuun jarri illee amma kanuma arganii jechuudha. Waan kana gartee akkanaan irratti qonnee irratti gartee maaltu hir'ina qaba maaltu taamuu maali ka jedhu kuni gartee karoora wayyaaneetii kana dhiisaa kamaan jedhe godhaa ka jedhudha. Kan inni gartee ittiin ittiin hime warri gartee sanuu amma kanayyuu sirriitti kan hin hubadhe egaa koree jiddu galeessaa keessa seenee qabatamaan irratti hirmaachuu ergaa gartee eegalee boodaan kana argee jechuudhaan dubbate. Uumaa odoon argine jechuudha. So namichi riyaaliitiidhaan wal bira hin jiru tokko. Lammaffaa rakkina uummanni keessa jiru kan argite inni akka taphaatitti ilaalama jiru. Gaafa namarratti manni gubatu takka ittiin dhagahamu, gaafa namni ajjeefamu takka ittiin dhagahamu. Inumaa kun uummanni oomisha unproductive ta'e kuni du'ee jiraatee gatii maal qabaa sadarkaa jedhee yaadutti nama yaadu jechuudha. So moraalitii wanni jedhan isa bira hin jiru kijibuun sodaatu ammoo kana bira waan siin jedhuu fi fuulduratti taasisa waan biraati waan kee immoo nama biraatitti immoo wanni inni haasa'u waan biraati namaaf nama walitti buusuu nama qoqqooduu waan akkanaa kanarratti gidiraa shira waan akkanaa kana gochuu irratti nama hojii koo jedhee bobba'e hojiin gamaggamuu haajaatti hin qabu boodarra garuu wanni nu argine maali namni kun waan oromoo caalaa tuffatu hin qabu ay oromoo isa jedhee miti maa ay oromoo jechuun maal jechuudha akkana oromoo numaa gatii hin qabdu jechuudha baay'ee ministeera gaafa shuumuus gaafa buusuus saba biraa hundumaa dura yaamee mariisisee godha. Oromoon garuu gaafa muudamus gaafa kaafamus miidiyaa irraa arga sooshaal miidiyaa irraa. Akka meeshaa jechuun isaati akkuma meeshaati. Warroota gartee paartii biraa amma bilisiginnaa amaaraa kan tigire maal akkas balaa bilisiginnaa garagaraatu jiraami. Warra Oromoo kana duuba hoba tokko illatti iyyuu hin laalamu. Hoba tokkottuu gartee hin lakkaa'u ka jirudha. Wanni gartee taayeen baay'isa wayii dhugaa dubbata. As keessatti ifillee bakka hedduutti gartee ofillee saaxilee dadhabina ofillee bakka hedduutti himee waan jireenya isaa keessattuu waan uummanni irratti itti quba qabu dogongoroota garagaraa inni as keessatti fakkeenyaaf gaafa dura qabsoo haga gartee badhaadhinaa kana keessatti akka dhuunfaatitti iyyuu badhaadhina keessa namna isaa uummata
gaafa sanitti madeessa hin jiru jechuudha. Garuu akkasumatti paartii san keessa taa'ee kan isaa uummataaf sagalee ta'e illee hin jiru. Ilma namaa ammoo booddeedha kan laalamu. Innaa haalota san hundaa akkuma amma irraa cinaa dhageessan kana maaliif akka jedheef maaliif akka godheef maal akka yaade hunda ifaa bilisatti saaxilee ofitti amantummaadhaan kan inni gartee inumaa bakka garii gartee bakka doktoritti aanaa haftee gaafachuu barbaadin hundayyuu inni ofii kakkaasee fi yoo barbaadde karaa irratti illee nagaafadhu kan jedhu faa karaa akeekaa ture jechuudha. Watak tuffii inni Oromoodhaa qabu anamma jibba sanatti fakkaata waan Oromoon isa balleessan hin beeku. Waan kana argee jira jechuudha namni. Amma yaaddoon nageenyaan qaba. Eegumsi narraa ka'ee jira. Yaada paartii kanaa amanee gurmuu adda addaatiin waliif bu'ee jira. Yaadni kun sirruma jedhe. Amma immoo yaaddoo keessa hin jira. Yoo eegumsa illee naa godhuu baattanii atleast qawwee naa kennaan jedheen federaal poolisiitti naa himin jedheen. Nu sin ajjeefnu an abbaa biraa immoo nun galchu naan jedhe. Achi hedduutti yeroo sadii yaaliin ajjeechaan irra godhame. Tokko bara 2014 yeroo yaa'ii caffeessan. Tokko immoo 2015 ammas yaa'ii caffeetiif bu'ee toora amajjii gurraan dhala akkasi. Kaan ammoo naannoo qe'eetitti sunis bara 2015 keessa. Ati diina nama dhuunfaa nama si gaadu qabdamoo eenyudha kan ajjeechaadhaaf si barbaadu? 2010 waxabajjii keessa namoota muraasa nu yaame bakka Adaanachi faan Caaltuu faan Milkeessa faan isin jiranii. Of course toora nama 10 hin taanu. Diinni hunda keenya caalaa taa'ee ajjeesuu barbaadaa jedhe isuma jedhe. Kanaafuu eegumsi godhamuu qabaa fi jedhe poolisii 7 na eegan. Gaafa dhimma ajjeecha abbootii gadaati irratti lakki kun hin ta'u jedhee ani ejjennoo qabadhu narraa yaasan. Duuba gaafa kana warra duraanaaf kaahan san akkasiin nama 7 kamana kiyya eegus akkasuma gartee kana eegullee godhan jedhe ammoo akkasiin narraa kaasanii jedhe boodarra. San booda immoo yeroo sadii gartee yaaliin ajjeechaa irratti taa'amee jedhe. Abiyyi gaafa jarri gartee kanarratti xiyyeeffatu san ammoo inni uf ijaaruu irratti akkaataa aangoo isaa nugusummaa isaatti jabeeffatu irratti hojjeta jechuudha. Akkasiin jara gartee takkaa fi zeeroon dhiitee keessaa baasa jechuudha. Duuba asirratti amma taa'een sheenaan qabu wanti hin jedhee fi haala keessa dabre waan uummanni irraa itti shakkuu fi quba itti qabu sanaan uummata kiyyaaf karaa kanaan waa fida jedhee kunoo kana jedhee ifaa bilisatti waan garaa isaa keessa jiru qulqullummaa akka yaada kiyyaatti haasa'u isaa kanarraa akkaan hubadhetti taa'een inumayyuu as deebi'ee osoo mootummaa keessa jiru akkasitti gartee as deebi'ee uummataa sagalee ta'u akkasitti of saaxiluun suni taa'ee hedduu isa baraaree jedheetii yaada. Silaa achi keessa taa'ee gartee mokkoraa harka lafa jalaa qofaan akkasi dhiibbaa akkasii san qofa osoo itti fufee miidiyaa irratti dubbachuu baatee uf akkasi uummatatti uf mul'isuu baatee uummanni illee isa baruu baatee jedhe jechuun fakkeenyaaf amma akkasitti uf baree miree miidiyaa uf barsiisee miidiyaa irratti yoo rakkoon tokko dhufe kanaafi jedhamee barni baramaa ni shakkamaa miree silaa harkuma lafa jalaa qofaan dhiibbaa godheetumaan akkuma lammaa san afaan isaa lugaamate. Natti fakkaata taa'een garuu as ka'ee kun natti hin fakkaatu suni isallee gartee lubbuu isaatis sababa taateef oolchuudhaaf ka boodaa kana keessatti daranuu ammoo ni dhaammate jechuudha. Kana booda waan hin ta'ullee hin beeku waan dhugaa guutuu siif baasaa jira jedheen gara nyaatti bakka sanfaatti rabbi isaa haa baasu ka mana hidhaati. Ana bira abduu moobaayila biraa hanga qophii biraatii walitti deebinutti nagayaan naa tura.